Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haadillee viidiyoo biraatiin isin deebi'ee jira. Viidiyoo adda qabadhee isin deebi'ammotu iyyuu gaafii isin gaafattan irratti hundaa jechuudhaan namoonni tokko tokko koomentii jalatti gaafii na gaafattanii yeroo ani viidiyoo biraa gadhiisu jechuudha. Innis ammotu iyyuu keessattuu warra beeruti keessa jiraattan beeruti Libaanoon keessa jiraattan irratti baay'inaan qabadhee kan isin deebi'ee jechuudha. Gara viidiyoo keenyaatti osoo hin taane dura warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaan isin jedha. Akkasuma mallattoo notifiikeeshinii duratti isin dhuftu san yeroo tokko irratti gattuutaan viidiyoo ni gadhiisu yeroo hundaa akkasiin qaqqabu taasisaan isin jedha. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'ee akkuma isin jedha warroota beeruti keessa jiraatanii warra biyya arabaa kamirra jiraatan gorsarraa fudhatan garuu rakkinni kan jiru biyya tana keessa waan ta'eef sanirraan ka'ee samoonii akkuma beektan haga ji'a lama ciqiciqitu jira, rabshaa garagaraatu jira, rakkoon baay'ee as keessatti uumamee jira. Hiriirarra turanii manni barumsaa marti cufamee, yuunivarsiitiin cufamee, baankiinis ji'a tokkoof cufamee ture. Akkasiin sanirraan kan wal qabate dhiibbaa guddaatu uumamee jira jechuudha. Kuni as akkuma beektanu mootummaa biyya kanaa irraa buusuu fi irraa bu'uu fidee rakkoo baay'ee uume jechuudha. Inni akkuma jirutti ta'ee sababa saniin isin warri hojjettoonni jechuudha gara biyya Itoophiyaadha dhuftanii as keessa jiraattan yeroo birri keessan gaafattanitti yookaan mootiyyuu kan harkaa qabdanillee gara Itoophiyaa ergachuudhaaf yeroo jettanitti baankiinis cufaadhaa, doolaarris badee hin jiru, eessa fuunaa isinii kennina kan jedhamu ni jira. Kun akkuma viidiyoo tanaan dura isinii hojjedhe irratti mijayyoo as kan ji'a 9 irraa dhoorgatanii akkasitti harka qullaa gara Itoophiyaa deebisisan isinii hojjedhee jira. Sanarraallee waa hedduu hubattan jedhee nan yaada jechuudha. Hadda mootiyyuu akkuma isin gaafii gaafattaniyyuu dhuguma baankiinis ji'a tokkoof cufamee jira. Amma mootiyyuu baname birrillee kan harka qabdan gara Itoophiyaa gara biyya keessanii ergachuu ni dandeessanii. Kana mootiyyuu isaan biraa qabdanillee birrii keessan sodaa tokko malee yookaan mootiyyuu gara laafinsa ija laafinsa osoo hin taane sodaa tokko malee birrii keessan gaafattanii irraa akka fudhattaniin isinii qabadhee dhufe jechuudha. Viidiyoo kana ani kan ji'a lamaan biraa qaba. Ganaman gaafadhe jechuudha. Birrii nan barbaadan jedheeni ani harkumatti hin qabee jiras birrii hin ergine nan gaafadhe. Gaafannaan doolaarri hin jiru badee baay'ee waddade minamina naan jedhani jennaan dhibbaan dhibbatti yookaan kan argamu yoo ta'e akkamitti as keessa hojjechuu hin danda'ama doolaara malee jennaan gara Itoophiyaa deebi'uudhaan jedhee ani tanuma takkiitti afaan matana takkanitti dubbadhe saniin alallee ittiin dubbanne isa dhugaa rabbiiti jechuudha. Ani ganama akkas jedheeni sa'aatii booda yeroo misaadhaaf dhufu naa fidee dhufe jechuudha namichoonni. Yeroo sanitti tokko tokko yeroo baankii dhaqan hunda haa kennuufii baatan haga isaan barbaadan haa kennuufii baatan malee rakkoon akkuma jirutti ta'e ni kennaniif hanga tokko doolaara 600 ta'e 700 akkas ni kennaniifi kanaafiyyuu baankiillee kunoo dhaqanii baasaa jiranii jechuudha. Yeroo samoona kana jechuudha baasaa jiranii kan namoonni nama bira jiru yookaan warra bira jiraadhu kunniin marti isaaniitu hojjettoota waan ta'eef marti isaaniitu iyyuu baankii deemna jedhanii yeroo isaan kaan yookaan qabatanii deeman nan arga waan ta'eef samoona kana hundi isaaniitu iyyuu baankii deemanii birrii akka baasatan doolaara akka baasatan jechuudha. Hanga isaan gaafatanillee argachuu baatan hanga ta'e garuu ni kennaniif jechuudha. Doolaari dhabamuunis baduunis baankiin cufamuunis inni dhugaadha jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana jechuudha. Sababa amma isaan irra jiran hiriira bahan kanaaf namoonni as keessa jiraatan as keessallee lubbuun isaanii kan darbe akkasumas ammoo kan miidhaman baay'eetu jira jechuudha. Keessattuu kan baay'ee nama garramu namicha tokko jechuudha. Haadhaa fi warra isaa ijoollee isaatiif niitii isaa fuulduratti yeroo lamatti tokko sanii kan ajjeesan baay'ee garaa keessaa nama hin baane ta'e jechuudha. As keessa jiraattota amma Libaanoon keessa jiraatan hundaafu. Kanaaf rakkoon akkuma jirutti ni jira. Garuu keessattuu ammoo dhaamsi kun warra ala keessa hojjettaniif
baay'ee rakkisaadha. Birrii keessan irra deddeebitanii gaafatanii fudhachuu qabdan jechuudha. Assamoona kanatti of fuuldura wanni ta'amu nu hundi keenyayyuu hin beeknu, isaanis hin beekan. Homaa wanni isaan beekan hin jiru. Kinoo akka duraanitii miti yoo suppermaarketii deeman waan xiqqoodhaan homaa argatanii galan jechuudha. Baay'ee waddade. Meeshaan waddade dolaaris akkasuma dhabameen dhugaadha. Garuu birrii keessan osoo amma sammuutuyyuu waan kanarra dhufu waan hin beekneef samoona kana gaafattanii warrirraa qabdan akka fudhattanan isiniin jedha. Dhaamsa kanan isiniin ga'uu fi anaaf irraan fudhattanii ofii keessaniif ifaajee keessanii irraa fudhattaniin isiniin jedha. Ani kan amma ji'a lamaa irraa fudhadhe kana jechuudha kan naa kenne. Osoo irratti haftee kan tanaan dura hojjedha ture baay'ee garaana nyaata. Dhugaan isiniin jedha baay'ee garaana nyaata. Maaliifi haga isaan hojii dhiisanii manatti ol deebi'an hiriiraaf ji'a lamaan kana keessatti baay'een hojjechaa ture waan ta'eef baay'ee garaana nyaatti. Birriin ji'a lamaatu jechuudha kan waggaa baay'eerra kan ji'a lamaa tana garaana nyaata waan ta'eef naa kenne immoo galata Rabbi. Kanaaf hundi keessaniyyuu irra deddeebitanii gaafattanii irraa fudhachuudha. Ji'a lamaa miti, ji'a sadii miti, ji'a tokko, guyyaa tokko keessattuu hagam akka hojjette ooltu, harki kee hagam akka hojiirratti si miidhamu, hagam akka saamunaa keessatti si goggogu ni beeyta waan ta'eef. Kanaafuu isaaniyyuu hojii tokko yoo si ajajan dhibbara deddeebi'anii si ajaju tokkichumara jechuudha. Ati sammuutuyyuu ganzaba kee, ifaajee kee, dhiiga kee, dafqa kee irra deddeebitee gaafattee irraa fudhachuu qabda. Kanaaf doolaarkaa karaa baankiitiin 30 jira. Karaa bilaak maarkettiitiin akkas warra ittiin argatan ni beeytan jechuudha. Karaa barbaadaniin karaa yeroo bilaak maarkettiidhaan kan argatan ta'e nama akka duraan argatan hin beeku. Hoo san amantan ta'e garasiin argachuu yookaan ammoo tuyyuu karaa baankiitiinis kan argatan yoo ta'e 30 jira waan ta'eef argachuu dandeessanii. Amma samoona kanatti gaafadhaatii irraa fudhadhaa kan argachuu barbaadan illee ergadhaan isin jechuu barbaade. Viidiyoo tana hunda keessaniifuu sheer godhaa, keessattuu warra beeruti keessa jiraataniif jechuudha. Haga deemnee wal arginutti nagaan. Mee kanarraa maal hubattanii waan irraa hubattan komentii jalatti na barreessaa. Warra gasii dhaggeeffattan bara tokko keessa harreen boollatti lixee boolla kana keessaa akkatti ba'u dhabe. Warri harrichaallee baay'ee rakkatanii akkatti qilee kana keessa baasan ni dhabanii mala malatanii harreen achi keessa ni ture dullummaadhaaf deeme ture jechuudha. Baay'ee waan tureef harreen gara dullumootu deeme jechuudha, gara dulloomutti. Yeroo kana yeroo harreen gara dullummaatti deemu warri bakka harree kana achuma keessatti akka awwaalan malatan. Yeroo kana boollicha kana duuchuu malatan jechuudha. Malli isaan malatan boollicha kana duuchuuf ollaa isaanii fi firoottan isaanii yaammatanii boolla kana duuchuu jammaran jechuudha. Yeroo boolla kana duuchuu jammaranii itti gad guuranii wantoota ittiin duuchan jechuudha. Boolla kana itti guuranii yeroo qilee kana yookaan boollicha kana keessa kan laalanitti wantoonni isaan itti guuraa turan sunniin harreedhaan gaditti taree harreen akka gubbaarra jiru itti arganii baay'ee ajaa'ibsiifatan. Yeroo kana jechuudha ammas itti guuranii yeroo laalan harreen ol siqaa dhufe booda akka boollicha keessaa baheedha. Waan irraa hubattan komentii jalatti na barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hagasitti nagaan naa tura.